Yoo yaa harka fuudha jirra jirtu akkam nagaa keessanii ayyuma akkam jajjabaattu sinin jecha viidiyoo akkaan safuu cabseedha jechaadha viidiyoon kuni. Kan addaasanii qabannee dhumnee egaa innis maal jechuun keessan yoo kunoo miizee sirbarratti ituu abbaan hin argine jechuudha. Abbaan isiin isa siin miizee taatee sirbaattu abbaan hin argine. Salgichi waan firaa natti fakkaata akka firaa wayitii isiin miizee taatee sirbaattee abbaan immoo akka nama sheekamu xawaa wayitii. Itti dhufanii viidiyoo kanatti yeroo achitti arganu bakka nahaneetuma hinuma gaggabanee mucaa qabanee darbatanii viidiyoo chamee maaltu ta'ee taatee kana eessatti akka ta'ee maalitti akka ta'ee walumaan ilaallaa viidiyoo abbaa qalbii cabsee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisaa viidiyoon kun garmalee jechuudha. Viidiyoo kana mee walumaan ilaallu mee viidiyoo kana ilaalaan isiniin jedha. Viidiyoo kana argitaniittu viidiyoon kun orma biraa miti viidiyoo irratti abbaadha jechuudha. Abbaan kun waan akka koofiyyaa xaaqiyyaa kana ofirraa qabanii viidiyoo yeroo sa'aatii ammaa kana sooshaal miidiyaa guutuu irratti bakka baay'ee bakka mucayyoon kun maalitti akkas ta'e taateen kun maaliidha jedhamee haasa'amaa jiru jechuudha. Isin warri shamarranii ituma hishqiin jiru ituma maal jiru abbaa keessanis bakka kabajaa abbaa gochuunis baay'ee barbaachisaadha. Safuus gochuun barbaachisaadha. Eeggadhaa hiriyaa biratti akka hin cabsine jechuudha. Bakka baay'ee nama dhiba jechuudha. Viidiyoon kun garmalee wallahi baay'ee garaa nama nyaataa. Rabbii keessa sodaadha jechuudha. Maal kun baay'ee nu ta'a jechuudha. Mee namni sammuu qabu abbaa fuulduree ofiitti ilaalaa akka kana ta'a. Saba akka kana ta'a mee ilaalaa asirratti viidiyoo kana irratti hubattaniittu salgii miti. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana bakka wantichi nama dhiba jechuudha. Yeroo ammaa viidiyoon kun miliyoonaan daawwatamaa jira jechuudha. Viidiyoo safuu bakka maatii maqaa balleessee abbaa maqaa balleessee jedheedha jechuudha. Rabbi sin eeggadhaa jira isiniin jenna. Baay'ee garmalee jechuudha. Sammuu nama cabsaa, sammuu nama adoochaa waan hin fakkaanneedha jechuudha wantichi. Baay'eedha abbaan garmalee rifatanii jechuudha. Rifatanii naasuudhaan isaanillee gatantaranii kufanii gaafa isaan of duuba deebi'anii akka muciyyoo isaanii taate baranu jechuudha. Hin kufane dudduu isaanillee hin kufane namti qabillee hin jiru. Wantichi asuma waan naannoo Oromiyaa naannoo nuti beennu keessatti ta'e maqaa namaa dha'uun hin ta'uuf malee nama beennuudha jechuudha. Kun baay'ee sammuu nama tuqa jechuudha. Salgicha irratti salgiin kuni kan jaarsa isaaniif manguddoo sanaa hiriyaa ilma isaanii fuudhaara. Akkuma hiriyaa ilma isaanii fuudhaara isaanillee hin naqanee isin immoo waan kana akka miizeetti waamamteedha natti fakkaata. Isaan quban qabanu jarri bakka keessummaa teessisuudhaaf namni xiqqoollee manguddoon hangaftillee yeroo isaan dhufan silaa kabajaan kennamuufii qaba. Sirbis irraa dhaabbachuu qaba. Irratti sirbamuun qabu. Bakka baay'ee miira keessa galanii isaan xaaqiyyaadhaan jiranii amaama maashaallah suuraa musliimaa watti guyyaa bareedaadhaan jiranii itti sirbame jechuudha. Itti sirbamee itti dhiichifamee dallansuudhaan kan ka'e aariidhaan bakka aariin guutamanii muciyyoodhuma isaanii sana darbatanii bahan jechuudha. Isiin kunillee asnaa jirti jechuudhaan baay'ee miira keessa galanii isin warri bakka gammachuus ta'ee bakka ituu amma tokko ituu kabajaa wayii hammuma isaan achi abbaasiiti jechuudha. Achirraa dabanee xiqqoo jedhanutti jechuudha. Filaa maal ta'uu qaba dhiisuu qabdi daba goruu qabdi. Akka durii zabana duraanitti sila amma tokko safuun hin jira amma immoo kun tasuma bade jechuudha. Baay'ee kun miidiyaa irratti bakka baay'ee miidiyaa irra deemaa jira. Waan nama bakka baay'ee qalbii nama cabsudha jechuudha. Sila manguddoon keenya yeroo dhufanu sila isaan bakka
erga salgichi kun ta'ee mushurraan manatti galtee kaatee erga isin gar tokko galtee kaatee warri sirbu warri shagun manguddoonis gar tokko taanee abbootiin amantaas gar tokko taanee kaanaan ituu sirbanee bareedaa ture. Amma gaa kun maatiidha bakka miidiyaa kaameraanis qabee warri kaameraa kunis amaanaa isinitti ta'u waan akkanaa kana dhiisa. Waan akkanaa kun hamma dogongora guddaadha jechuudha. Dogongorichi maalidha? Abbaanis ilmoonis wal dhabanii jechuudha amma. Abbaan amma baay'ee aaranii miira keessa galanii baay'ee garmalee jechuudha. Miira keessa galanii jiranii sanuu deebi'ee viidiyoo ciccitee deemaa jechuudha. Miidiyaa kanarra deddeemaa waan ta'eef baay'ee aarii galee jiran isuma immoo mucciyoodhuma ofii darbatanii kufanii isaan yeroo kufanutti kaameraan ijoollee viidiyoo ciccitee as citee isaan nama sheekaatii nama guddaadha irratti sirbamaa isa mucaan kufte isa maal seeti mucaan abbaa ta'uun barreechuudha utaaltee kaatee amma sirbatti deebite. Viidiyoochi irraa cite malee kanaa miti jechuudha. Sirbatti deebitee isaan boo'u keessa deebi'anii ala galagalanuu ilaalanuu isiin sirbaatti. Waan itti godhan kun dhabamee bakka marraaciin maal gochuudha bakka ijoolleen xiqqoo hamma tokkotti dhaga'amu isaan qabaneeti gara nama gurguddaatti geessan jechuudha. Mucaan isaan bakka waanuma jedhan wallaaluudha bakka aarii miira keessa galanii isin akkanatti sirbitu kana arganii hin darbatan jechuudha. Waanuma godhan sa'aatii sana bakka miira keessa galanii darbatanii kunoo akkasitti immoo amma isaan gara manguddoo biraatti geessanii viidiyoo dheeraa irratti yeroo argine irraa viidiyoo dheeraa isin argine malee baay'ee rabshaa ta'aa ture. Maatii mana keessaatti mushaakila tokko uumeera jechaadha wantichi. Isin warri dhiiraas warri shamarranis ituu maatii abbaa haadha kabajan jechuudha bakkeetti baay'ee namatti tola. Namnis barumsa isinirraa argata. Waan akkanaa kana dhiisaa maatii keessan fundureetti salgii ta'ee maal ta'ee maatiidhaa jiru bifa akkanaatiin sirbuun maatii ofii kana biratti xiqqoo isaan egaa namni akka nama sheekaatti beekaa nama gurguddaa abbootii hangafaa manguddoo walitti dhowwaa ituu dabatti sirbitee ituu bakka isaanitti hin jirretti bakka sirba akkasii kana hamma tokko garuu sirbichi aadaa biyya alaa akka agarsiisu wayii fokkaatee baay'ee fokkise jechuudha. Kana keessa baay'ee miira keessa nama galchee isaanis aaranee jedhanii bakka viidiyoon kun baay'ee garaa nama nyaatee eessatti ta'ee maalitti ta'ee akkamitti ta'ee isaan maal tachi geessee bakka yeroo hammaa miidiyaan guutuun sanaan deemaara sun akkuma jedhutti ta'ee amaanaa wanti nuyi isiniin jennu maatii keessan kabajaa maatii godhadhaa isiniin jenna. Dhumarratti viidiyoo kana isiniin maxxansaa hin argitan jechuudha. Viidiyoocha dhumarratti waan ta'e viidiyoo dhedheeraadha wantichi isiniifan fidaa. Garuu gaafa abbaan ofii xaaqiyyaa kaatanii amaamaa akkasitti uffatanii xaaqiyyaa kaatee dhiisee manguddoo gaafanii ta'u bakka asii ol hangafa taanaan kabajuudhuma barbaachisaadha. Ituu kabajjanee baay'ee bareedaadha. Ajaadha abaarsa namatti fidaa nama abaaruu waan isinii galuu qabu kana jechuudha. Amaanaa isinitti ta'u jechuudha. Amaanaa wanni nuyi isiniin jennu akkan abaaramnee isin gaafannaa. Akkasii yeroo biraatiif viidiyoo babbareedaa kan kanaa olii waan barumsa isinii ta'u isinii qabannee dhumnaa. Viidiyoo keenya kana like, share nu godhaa, subscribe nu godhaatii, nu daawwadhaa isiniin jennaatii galatoomaa hashaqaadhaa. Viiyuunis baay'ee daawwatamaan jiru. Daawwadhaa share nu godhaatii nu guddisaa isiniin jennaa. Viidiyoo babbareedaa viidiyoo bakka barumsa isinii ta'u isinii qabannee dhiyaadhaa. Hamma booda asirraa guyyaatti hamma barbaanne viidiyoo kwaalitii qabu isinii maxxansuudhaaf yeroo qabnaa biizii taane turre amma biizii keessaa baanee irraa dhiifamaa hojjenne shamarranis warri dhiiraa warri dubartii gara yuutuubii kottaatii irratti hojjedhaa waliin hojjennee waliin haa guddannuun isiniin jedhaa galatoomaa warri laayikii nu gootanii sheerii nu gootanii jettan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jennaa. Keessanillee rabbiin dabalee isiniif kennu. Rabbi si gargaaru yeroo dhiyoo keessatti subscribe 2000 gaataa jirra. Galatoomaa isiniin jennaa amma tokko bakka sa'aatiitti xiqqoo nu jalaa gadi bu'ee sa'aatiitti guutuudhaaf gaa nu daawwadhaa share nu godhaatii hiriyoota keessan biratti share nu godhaatii akka nu daawwatamu isinillee banadhaa kottaatii warra banuu beekutti haasa'aatii itti banadhaa irratti hojjedhaa wajjin haa guddannu isiniin jedhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.